السلام عليكم يا سميكو قالي جلالك سيكبو هبتشو لافيالي جرتا بريدو كو يا الكان كارولي موداتو كن كبدو فنيان كان كيسولي ميدك سيسي اومي فنيان كان كيسكامو سيادا تنبولا وصومن سيامو بيكتا يا سميكو أكان سجالتو سميكو جدي أكان سفافر إيمانا قوتمتو إفسيتو دنيا سميكو جالا دانا راهن تكنا ديمتو كجيمي بدا جلنكبتو كوركي تكار فيهم بيكو إرغا قيان سيرغي جلنكبتو كوركي يا ديمتو كج أكاي بدا هدد إيغا كيسا دينتي جلالكي نو هدد سنجالت سران إيسو سيفان إيلا سيفان جبا قولا أنيكو تي بكا قداسة تكنا barechetu si ume miidhagina deemsaaf dhaabbii sababa kee miidhamulle wallahi hin qabu gaabbii hunduma namaa keessaa situ nun mul'ata jaalalli kee na qabee onnee koo cuffata halkan gadi taa'ee wallaalu suuraa kee naan jedha qalbiin koo dhaqulaata kee qalloo mudhiisoonsaa shurubbaan gaaddisa yaada biraan qabu sumee na yaachisa sin jaalladha sumee koo lubbuu koorra caalchise jireenya kootiif miti waa'ee kee na yaachise الرانجدي لفجبا صدق أبوفنا كركرة سيف كابينيس نمررو بوك أبوري سيف كركرة أتيومو أنا فجالتا ميداجينا فايا لوتي كانم بودا نوتي توكو أنيكيتي أتسكوتي jecha boluma kana rakkoon qabu akka shari'a islaamaatti wanni shari'aan takkan irra barbaadu hunda isaatiillee guuttadhu naan jedhi malee waa'ee obboleessanaaf ta'etu kana narraa dhiisuudha. Keessa siyaa dubbisu ijoolleen keessan dubbisuun suuqu dhiifama naa godhaadha. Maafan keessan dubbisa. Maafan irrattanoo keessan haasaalee maanni Haye obboleessa kee waan isin jedhu keessatti na caqasee akka ishee qoyin obboleessa kee naan hin jedhin gaa maalim nuti qabatte irratti bilbilan biyya maaliif qinaatiin isin nyaatan afaanaa dubbattu mucaa kanumaa fi akkas gootan bilbilan ara bilbilamu sunne abit sirratti bilbilumu maalinni yani akka mastaqaqaatti akka gorsaatti akka yaadatti sonnen sittime boota kan jira haye dubbadhu yaada kee dur ati nagaa kee miti an nageenyuma kee dhaga'uun barbaadu aywa nagaa koodhaan alhamdulillah fayyaa keeti jirta jiraanoo nagaa koodha maalaan jechuu barbaadeet miyaan waan jettu naan jedha waan hin jedhu silaa hoo jedhee ragin ati immoo waan jettu naan jedhime hayyee jalqaba irratti yeroo baay'ee beektaa waan of jalatti gannee raawwannee fagoo barbaada deemna wanta nuti ati beekamtii barbaadde moo dhugaa jaallatte maa gaafa kana maaliif na gaafatta beekamtii barbaadu jechuun beekamtiin harka raamaanii ol dhufne namni beekuun faadarra hin qabu eenyuu faana yoo lan beekansi jammar ijoollee dhiifama naa godhaan abdii waggaa tokkoon dursan beeka yaa ta'u maleeti haala kanarratti sinneen obboleessa kee qaalii wanni sin jedhu keessatti shamara social media irratti illee hin faarsin miti fuulduraayyuu ugguma haadhuma manaayyuu taateyyuu social media irratti hin faarsin jaartii keedhaa gara keessatti hin faarfadhu ishuma faarse jechuudha ittinaan sudhaan dammoo suuraa kullee laxxaftee maqaa kullee nooftee anallee nan faarsine gaarummaallee hin qabu tarii dammoo atis mucaa islaamaadha anis mucayyoo islaamaadha waan rabbiin qaddaru hin beekanii yoo rabbiin tokko nu godhe inshallah yoo rabbiin tokko nu godhin dammootiin carraadha waan ta'eef jechuudha kanaafi akkas godhuu dhiisii suura irratti sirbuu dhiisii sirbarraa illee dhiisii ta'uu gara rabbiitti deebi'i sanaan booda du'aa godhadhu salaata kee gadi dhaabi salaatitti jechuudha. Inna kanumaan siin jedhu obboleessi kee waan biraa siin hin jedhu.
amara bishinga ishi nan fudda gorsa ke hunduma yogin wani tokko wani tasarratti na hubachuu qabdu keessaan hagasmara nan dubbistu animmoo an jaalli keetti midhamaaru jecha dirqama baasee hibachuun qaba yoon himadhi na dhagahana yoon himadhi namni kun na dhaga'uun keen oolu waan jedhu naaf asirratti baase malee asirratti baasuu barbaadeeti miti gini wanna sheeraan sirra barbaadu wannan hundumaayyuu guuttadhu kana ulaagaalee kana guuttachuu qabda guuti naan jetti an sin naga gini immoo wanni sin jechuu barbaadu asirratti obboleessa koo akkanaan jedhu. Hayya ammas ati obboleessa kee musliimaadha. Keessa sababni sitti naasofne dhiira duuka keessan naasa'u jaalatus jibbitus wanti nan dhiira wajjin naasa'u tarii waa'ee barnoota irratti ilaalchisee waan tokkoon alatti malee ani dhiira duuka naasa'u dhiifaman siin jechuu barbaada. Kanaafan si jalaa callisee itti naansuudhaan dammoo sharxii kana guuti jechuudhaafu anuyyuu waan baay'ee waan naafu jira waan baradhu hin jira barattuudha. Kanaafi kana guuttadhu sin jechuun hin danda'u jechuudha obboleessa kiyya qaali inshallah gaafan baradhee sadarkaa sanarra ga'e sin jechuun hin danda'a jechuudha. Osoo qubata akka namatti qabanu afur namatti garagarte waan ta'eef. Miti wannoonni ati naan jette sirraa eegu keessaa wannoota tokko laman sii kaasaan akkam beekurraa jechuudha. Wannoonni anaaf seddu lammeetu ulaagaaleen guutamuu barbaachisan gosa baay'ee miti. Waan gabaaboodha tokko waa'ee walitti dhufeenya kootiif keetii wannoota hariiroo walitti dhufeenya kootiif keetii cimsan kana yoo godhatte nan sikachuu dandeessa. Wana hannaan jettu jiraatedha malee waa'ee diin islaamarraa miti waa'ee amantiirraa miti. Sigalee amantiin immoo ana kan beekutti amantiin dirqama amma barnoota amantii qabaattee miti kan hin bultee horadhu kan si jaaladhu jechuudha. Jaalala amantiirra dhaabbateetii miti kan hundaa'u. Dura eeyyama rabbiin gaafattee ishii. Du'aa'ee godhadhu. Halaala fagaa barbaadan deebinsuma jala jirti waan ta'eef kan siif taatu waan hundi ishee jechuudha. Diinis ta'ee duuniyaas ta'ee wanuma hundarrattu. Rabbi sabirii si fakkeen obboleessa kiyyaa abshir. Kadhataatiin jira obboleessi kee naan hin jedhin gaa. Obboleessa kiyyaa ta'uu maafan kaadha. Reenna akkasii ani gaafamatti kanumaan jedhaa ijoollee sagalee waraabdi. Kara keessattiin dammoo wanni sitti taasisuu dideef namantiin gara keessatti naasofneefidha sooree. Sagalee maal waraaban sagalee waraaban kama maal no akkasuma wannan sodaadhu qabuun jaaladha jechuun maayiidha. Hayye xumurreera natti fakkaata. Arras borus rabbiif jecha sin jaallaa obboleessa koodha. Wanti biraan sin jiru tokko hin jiru. Xumurreera yoo xumurteen ta'e gaggeessa ishee dhiifamummaan booda isa dhumamas taqqaqaa suuraa koosaa ta'u maqaa koos hin fayyadamteetoo wantoota akkasitti hin ibsine ishee. Akkana naan hin jedhin kaan akkana oguunaan jettan osoo nan dhoowwe. Miira addaa keessa nagalchaa deemaa jirta. Si akkana naan jedhu akkamittiin waan akkanaa kana fayyadamuu dhiisa beekamtuu ilaali qaba. Si akkana naan jedhu akkamittiin fayyadamuu dhiisa. Ani beekan si gaafataa yeroo jaalala. Jaalalli hagas mara nama tokkoof yaaduu hin dandeessu ati nama si jaallee tokko amantiin islaamaa waliin beekna nama tokkoof yaadaa jechuun hin jira beeku. Sumekon bayani setakan itu nanti stem benuga. Dompet tu kasih rabbil belaro. Kesan dompet anjuru bina baru kapa asyarat bina baru kapa. Kesan dompet tu nanya jangan macam kesan nanti bis tu kanaf gara media hotel pe. Asumarat media rat ummanin bare rakojur bagani. Jalan lagi amma susung kesabaratin, video beratin gabain ibsetin. Asheerum tasirratti ummata kanarratti nama 230 jira. Nama 230 kanarratti waan jette naan jettee adeemtu amma kan isin jette kun naaf hin fudhatamne. Dhiifama ishee silkiin rakkisee jira. Hayya bakka akkasii galatama obboleessa kiyya qaali. Waan hunda rabbi sabrii siifaa kennu. Kakeerii qabu rabbi sittaa qabu kan keerin taa'e rabbi sirraa qabu fi abshir. Maaf akkasaan jetta garuu. Wallahi nani mijaan dhiirratti haasa'uun beeku bakka kana caala nagaatti ture. Astaghfirullah. Been waan ajaasin gaafanne bee nama 230 weetu nu laalaara. Kanumarratti wanna naan jettu naan jedhi
Angkani tinaan jettu obboleessoo kan naan jettu kun naaf hin taane anamma sarras boris ogguu dina dhiisuu viidiyoo kan biraatiin gabba'u dhiisuu rakkoon jiru jaalala waan ta'eef isin jaaladha waan ta'eef jaalala keessiif ibsuun immoo aybiin qabu. Hakika dubbachuuf shamara jaalladha. Warra jala fiidanii miliqnaa dhaartan kun nan jaaladhe jaalalli dossaan qabu maal narraan bahe mooraan moo sin jaaladhe jechuun aybiidha. Meenatti ma sin jaaladhe namta kan galchu namta ka kunoo saabita abbaa bor kana jala jira hin galchu. Namta kan galchu si faana naasaara sin jaaladhe jechuun aybii ta'e narratti mura agina nemu waan sumee ko arras bor sin jaaladhe. Na jaaladhu wallahi rabbumaaf jecha wal jaalanna obboleessa kiyya rabbumatu wal jaaladhaa jedhee rabbi tobboloota musliimaa nu godheera. Rabbiif jecha na jaaladhu abshir rakkoon qaballee rabbumaaf jecha si jaalla. Innaa please ishii bakka ni gahaa miknaatum kan na jaalatu akkuma nama baay'ee qabu kan jibbu akkasumas maqaa koo balleechuudhaaf deemullee namoota baay'een qaba waan ta'eefu kanaaf kanarratti dammu dhugaadhuma na jaalattee naanii of eeggannoo gochaa deemi. Kanaaf jecha amantaa jijjiirtee jedhanii maal jedhanillee jira waan ta'eef jechuudha ishii. La an wanna takka akka namni dhusin fedhu an namni akkasiin jedhu sin fedhu ofiifis wanna ajaasiin hin jedhu gin an kan si gaafadhe sin jaaladhe jaalala nama jaalatee namatti ibsachuun aybiin qabu egan si jaaladhe sitti ibsadhe hagas mara waan aybii qabu nutti fakkaatu immoo gaafa obboleessa kun an jettu jaalalli kee namni dhawaan jira argaa harta namoota baay'ee miidiyaa kan irratti utuma qalbiidha namna dheerraa hin hubatin kan miidhamanii daarii karaatti gataman argita. Haga akkas ta'ii kan naan jettu ogguute okkee rakkoon qabu. Wanti rakkisu hin jiru. Immoo akkasii hin ta'ini an nama siif yaadu dhiisii kan naan jettu ta'e kun ammoo manatti immoo yettes rakkoon qabu rabbiin an qaba. Harka kee gara rabbiitti ol qaba. Isa nan karadhee warraan nabu. Bade ila maal si fakkaate abdii mucaan tokko dheengadda koo inni irratti waa jira sagantaa sii qabna akkas taanaan erganaa dhaga'uu diddee achirratti dhiyeeffadhu bakka rakkoon hin jiru dhiisi viidiyoo tokko. Inni jaallatee dhaggeeffadhu inni jaallatee dhabee yeroo baay'ee luka dharree oolmaa hedduu oolee fi oolmaa hedduu ooltee fi wallaban. Ani immoo halaala ta'eetiin si jaalladhe gin ol beenna qaamaan ol beenna kanarra jaalala siif hin ibsine kanarra akka si jaalladhu naaf hin hubanne anillee baasee ibsachuun sodaadhe hamammoo natti jabaateera. Natti jabaatee kun deegar miidiyaa dhufe viidiyoo biraan maxxansinii jettee dhuftee dubbisaa jirta. Viidiyoo biraa akka maxxansinee naan jaalladha. An akkam viidiyoo biraan maxxansineef immoo jaalalli akka wanni hubachuu qabdu asirratti jaalalli maali odeessiif ibsee uumaadhaan waan namaa kennamudha malee waan soqee sumayyaa jaallachuun qaba kala sumee irraa naqabeera of qopheessee miti. Kennaadha waan ta'eefu maaliin gochuu qaba an akka ilma namaatti maaf maallaa yaadde maallaa keesse miidhame ogguuti naan jettu akka rakkoon qabu nan miidhama. Bolo tokko waan siyaasaas jalatti hin barreessinaadha. Waan dhuunfatii jara laaleen anu laalaa jiru waa baay'ee naan jiraa jiru. Waa baay'ee naan jiraa jiru hin sobdaa bilisiginnaan sumee fuuchuun qabdu. Waa baay'ee jedhu rakkoon qabaa jira. Abdiidha maqaan kee. Abdii. Maqaan koo Abdiidha. Dhiifama lamaan si fakkaatu jalqaba irratti waan martu keessatti namoota na jaallatu akkuman qabu warroota badii koo barbaadan akkasumas maqaa koo balleessuudhaaf deeman illee namoota baay'ee jira. Viidiyoo suuraa koo fayyadamtee wantoota akkasii osoo waraabuu baattee gaarii miti. Maaliif viidiyoon tuni obboloota sooshaal miidiyaa fayyadamuun qaba. Haadhaaf abbaa qaba maatii qaba waan ta'eefu warri koollee warra durii osoo hin taane warra ammaadha warroota sooshaal miidiyaa fayyadamanidha. Waan kana yoo arganii lapheen isaanii anatti cabuu danda'a natti rifatuu danda'ani. Ittinaan sudhaan dammoo maqaa hin qabnellee namaaf laatama. Ati haqiiqaa yoo nama jaalattu ana bichaa miti jechuudha. Jaalaluma bichaa yoo osoo hin taane duniyaa kana irratti wanti ati barbaaddu hunda ishiiyyuu halaalan jirtu suma jala jirti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu rabbiin kee kadhadhu salaata kee gadi dhaabbadhu inshaallah. Waan kee ta'ee rabbiin sitti qaba waan kee hin taane dammoo rabbiin sirraa fageessa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu ani sa'aatii kanatti jaalachuus haa ta'u heerumuus haa ta'u quba ittiin qabu. Kanaaf kara keessattiin illeen bilbila kee ofirraa qeessitti haasa'uu hin dandeenye. Sooshaal miidiyaa irratti dammoo baastee viidiyoo si'a har'aatti dalagdeenna namoota baay'ee viidiyoo kee sheriin irratti godhaa ture. Kanaaf dammoo ani hin danda'u jechuudha wantoota akkasii.
waan gaariidhaan viidiyoo waraabuu jira garuu kufeeraa cabeeraa kana ta'edhaan viidiyoo waraabuun damuu gaarummaan qabu ishee. Maan amma sagas marwanni nama asiin jedhan jiru sume ani isin jaaladhee sirraan qabne jechuun hagas mara maqaa kee balleessu wanna maqaa kee balleessu barreessuudhaafu dubbachuudhaafu arrabni nan danda'u amma jaalala kee akkas jaaladhu baasisachuudhaaf arrabni kee akkasitti naqameera. Yani nama akkas jaalalaan siif miidhamee jiru tokko osuma laaltu sirra tarkaanfadheen gara biraa deema wanna akkanaan hojjetiin maatiin kee soggoo argan warri arganii rakkoon qabu. Si jaaladhe jaalala siif ibse malee way suuraa waliin kaan hin jiru way wanni baalagee takka wanni nu goone hin jiru way qaamaa si bira dhaabbadhee viidiyoo sirratti waraabne suuraa kee fayyadamee jaalala siif qabu siif ibsuun badiidha hogguu kan jedhamu ta'e rakkoon qabu an badii sana fudhee atumti naan nagaa taatee atumti anaaf araaramtee anumti ni baate walii gallaan an miilatti kufee maatii jiran. Astaghfirullah lazim. Ani yoon inni hin horumne hoo ani waan sin jaalanne hoo jaalala obbolummaa malee yoo sin jaalanne hoo. Bakka naaf yaaddu jechuudhaan oguu kas ta'ee oguu tana iddaan gara ustaazotaatti illee fudhee deemuun oolu dubbii kana. Dhimmooti na diddiala namoo ustaazota irratti barreessa ustaazota irratti waa jedha ustaazotaan waa jedha gabbee akka jirri na dhagaaniif akka jirri jaarsa ta'anii hedduu keenya galanii jechuudha. Boleessa kiyyee ammaatti kan namaa deemu sammuu namaatti sammuu kootu anaan deema malee wallaahi ani namni naan deemee hin beeku jechuudha. Nama kamuu nan jaallaa nin kabajaa siifillee kabaja qaba ustaazofallee kabaja qaba nama kamiifiyyuu jechuudha. Kanaayyuu garuu dammoo bakka kanatti abaluttiin siibaa abaluun akkana jedheette gisee ammaa jiruun irratti murteessuudhaaf sammuu kiyyaan murteessa namni naaf murteessuu hin danda'u. Karoosa sanis yaadota akkasiitillee yaadinii suura namaallee sooshaal miidiyaa irratti laxxafanii bakka koo kana osoo ati buutee laaftee illee gaarummaa qaba mikinaatu ani kalecha naman gara amantaa kanaatti dhufeedha. Naman barnoota barachuudhaaf kaayyoo qabaatudha malee naman irra duuka haasa'uudhaaf kaayyoo qabu miti waan ta'e yookaan bultii ijaarrachuuf kaayyoo qabu miti karoora kootiin ala waan ta'eef wantoota akkasii osoo gochuu baattee gaarummaa qaba jechuudha. Ittaan sudhaan dammoo ani siifumaa miti. Suuraa nama dubartii obboleettii kee hin taane yookaan haadha manaa kee hin taane takka obbira keessee akkasitti illee irratti haasa'uun gaarummaa hin qabu waan ta'eef dhiifama abdii kiyya jechuudha. Ani asirratti wanti itti hubachuu qabdu sirriidha yaadni kaafte hundumtuu sirriidha. Obboleettii kee miti yoo jaartii kee miti. Ani immoo kan hin gara amantaa kanatti dhufe dhiyeenya. Namoonni baay'een fakkeenyaan irraa fudhachuu danda'u. Asirra dhaabbadhee amantaan kaleessa keessaa dhufes balleessuu qabu asirras dhaabbadhee amantaan amma keessa jirus namni akka waan aan jedhu hin barbaadu jedhaa jirta. Yaadni kee kun nan deeggara asirratti maaliif itti yaada kee kana jaaladheera asirratti immoo wanti na hubachuu qabdu an kanarra dhaabbadheetus jaallachuun koo mala kana ba'e sin jaaladhee ulaagaalee jaalalaan siif ibse keessaa nan dubbistu keessaa natti naasoftu waan na ta'eef keessaa si dubbisu wannan sodaadheef gara miidiyaa fudhee dhufe malee ani way jibbaa kee way maqaa kee balleessuudhaaf way simaayaa kee duuba kee deemee akka namni gosa biraa siin jedhu gochuudhaaf miti. Asirratti kana naa kabajeen siif qabu suuraa kee fayyadame malee keessaan sirratti takka asirratti bilbilee hin beeku. Hayyeessinna akkasiin yaadan ijoolleen baay'een argila uummata keenya hawaasa bal'aa akka jarri waliin nu jaallatanidha. Summee mucaa kana jaaladhu dhiisi. Sumee mucaa kana jaaladhu dhiisi. Sumee mucaa kana qabadhu cimsi dhiisi. Sumee mucaa kana jaaladhu siin jedhaan. Namni naan jedhee fi miti keessa mukii anan deema dhiifama. Amaan yoo ergate ta'e amaan galchiin obboleessa koodha waan ta'eef. Amaan kan jiru nama lamaadha kan argatee jiru Amaddiin Jimmaa fi Dr. Jiituudha kan argate. Ani yoo argatteen ta'e kootti seeneshi. Inni yoo argate garsiisa. Baakaachoo kana jala jiraattan emuun kan jedhu kana eman 22. Hayya akkasii abdii nagaatti naa ture obboleessa kiyya dhiifama suuraa kolleen fayyadamanii wantoota akkasirra illaan dhaabbadhu yaani siif qabu akkuma kanaadha rabbiif jecha obboleessa kiyyaa sin jaalla. Namni Afrikaamee hin ariifatiin namni amaan jedhamu ati amma ergadhu jettee amaan kaargooti miti. Eewa. Amaan kaargoo haa dhufu haa dubbatu inni siriyaa kee na beeka. Nama dhiinsi bakka inni ittiin tolu natti fakkaata waan ta'eef. Yogguu ergate rakkoo hin qabu. Maa dhufee seenee dubbatu. Maa innillee hiriyaa kee na beekaa nan beekaa miidhamuu kee hin fedhaa ogunaan jedhe rakkoo hin qabu. Sibichaallee miti isallee miti uummanni asirra jirtan kun hundumtu warri dhagaattan kun miidhama kee feenaa.
Abdi Hussein congratulation bro nan jara ro garin jara gen gorre mohimi dama kifi na gotten sakko kam shina demtu ane kuman jella da kuman tore sanat miran kisa tore sanat ke tamma sokke te debe mi dabon kono lo ekko namni il moro mote sratana man fe ya nen jara yadu akaki yetti e sherman enyu fu yura yadan kare shira fi semmo jalala e shenim mo kasit yarana matiba ayeshi nagati tore balisa ki era wanni nyawme nagatti na ture shi wannan jeki da waka na matukurti jedera mali fi makako nan ballesin ifa masarra batati jechu amma kaballesi sin jara muzika enyu bras ga anjuru of ta enjira da ofsas na fitachi sineshi tari kan namuta manta bara narratti kanuni gaha mana kesa da muslimin ijolle muslima mo kana godu in qabdani please wantoota gootanii irratti angosa wanna jasirin jande be dake fad wanna jasirin jande si jaradda kadma kesi goddachuun yoggo yalla masalam assalamu alaikum nagati to rabbi jecha si jalla balisaki goota jalala alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi ne makana gaba ne wan jajjabe famu qabo dhiirri keenyatti baratamu qaba jalala namati midhamu rabahani eenyu na to abba fedhe ta'u waa tokko irraa dhagahuun irraa hubachuun gaariidha kanaaf ammallee abdiirraan gootinii mucaan wakiin waanatti piraankiidhaaf taphaaf qaldiidhaaf goote se'uu dandeesse sumeen dhugaadha nama jabduudha nama dhiyeenya karaa diina islaam dhufe keessaa adda dureedha hojiin isiin hojjetaa jirtus akki isinitti jirtus hojii dinqisiifatamuu qabu hojii eenyuun hawwuu danda'udha dhiirri muslimaa ta'e dhiirri sumeen hawwune nama yartuudha kanaaf maashaallah tabarakalla waalaikum assalam ካሜራ ምንድነው ማሻአላ እንትጀቶ ደም ያብዲ ጆለ ከሳና ሳይ ምንድነው እዚህ ላይ እንደዚህ ብትሆነው ማልታቴ ሚዲያራ ማሊፍ ባቲያቲ ዳቂቲ ከሳኔ ሪያ ቀብዲ ኡስታዝ ቀብዲ ሪያ ጉዳ ቀብዲ ከዳቂ ከሳን ዱበዱ ምንድነው ራስን እንደዚህ ዝቅ ማድረግ ያምርክና እንደ ዱባኬቲ ምንድነው አከስተውማይኒ ነው ይሙከሲውቲ ቆይ ኢሙ እንጀሪና ከሳን ዱበዳ namtu ko na magizi namtu ko na ilmoon dira ta ilmoon durbati yaragatamu sin barbaadwan barte ilmo maafqaralle manam yaafaqaral barte enyunu injallatama garumo wanta abdin gochu qabu riyadani jamani testan fitu dalake me wori jamanu genetane والله كاميرا المون دربا انا ولتي قبلا انا نكون اسنا جالتنا بو ميديا رنفيس كون جالت دولا يسرف كيسانا اسوس بيسو جالت اينونو دوغادا والله نمتو غزينا ما جالتنا ما فجدو من دم مونينتنا ما تفكاتا برتني انا تفكا ورونا جلفي دني غوا نانجرا جستن اوف غدا والله تفكا لا ما كيسن komanti siga ko chof yo barbade yokin ko zimmeni laylali mali mali ado no ma prankire oji gari no janne kesan be sabidan hiriyadan demu dabada qabda malati mijaratu qabdu imu anti chumti be franki miti masalansa enun ni franki de senju abdi wallahi kuntu gayo tene betam mazne wallahi ina malaka kamera ni fimanin mara chufe mbasi nan kaba jafanni sita malan dakika takka so warbada anjuru pranki do so te so pranki godate malta sirrata te chisa malifan sirrata biasa wanti pranki da munjuru wana kana ratin kosa kana na wajina sayna isinan jarada sinan kabaja warroni na wajini na bacci warbada warroni mohi wannan kana ingona ina sifa sunna mujakar sifka jelcina warna jitan kofti kota siyal balazanam to kana jalla batina sayna mana ju fay barbada rek wallahi abdiye bazune ta adlam ma akati miti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akati miti mujatin garai islamu marif dutte imbekta kanafu akati miti ya dani riyasi da masin fagatu mujan kun riya qabdi hin qabdu akama kam ya softet ma to kucha media radu miti abdi wanto ko sitimu nuti akahiyati garu divi kana da turu kan ke barbane do garu baccu wan bayi wan sina son ka ba so sarabate bayi gari tur jaro da shi
Maru kam. Kesan ko to shi kesan ko ta. Emma mami ko to kesan. Yalla kamera. Mana